ማናት የቀድሞ ዘማሪት ሶፊያ አሁን አንዳንዴ ተዘፍናለች፣ አንዳንዴ ፖለቲከኛ ናት፣ ሳት ብላለች ልጅቷ። የቀድሞ ዘማሪ ብዬ ልጅ ደግሞ ይከብደኛል። ለአንቺ መልእክት አለኝ። ባጭሩ ያው የምነግርሽ ነገር የሲኦል ተጓዥ ነሽ። 274ቱ አንዱ ነሽ ማለት ነው። ማነው ደግሞ ዳጊ ደግሞ ድሮ ሲዘም አሁን በዚህ ሰዓት ዶክተር ደብረጽዮን የት ያለ ይመስላችኋል? Nagaaf araarri waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu qulqulloonni ijoollee waaqayyoo sababii baay'ina araara isaatiin kunoo har'a geenyerraa barri kun bara baay'ee ulfaataa amantii namaa koruu akka ta'e kunoo qabatamaatti argaa jirra. Kiristaanummaan biyya keenyaa kun raawwatee walxaxaa fi yeroo yerootti ibsa wangeelaa fi sagalee waaqayyootiin ammas ofaaressu akka gaafatu ifaadha. Waa'ee raajota sobduu, waa'ee barsiisota sobduu, waa'ee faarfattoota sobduu, waa'ee warra waliin ooftuu gama miidiyaa hawaasaatiin mata dhukkubbii waldaa kiristaanaa ta'e kana mee waan torbee kana ajandaa ta'aa jiru gabaabaatti waliin haa ilaallu. Obboloota koo waan isin gorsaa waan hunda isaayyuu tasgabbii obsa ogummaa fi sagalee waaqayyoo maal jedha waan jedhuun haa xiinxallu. Waa'ee Dr. Dabratsiyoon kondominiii magaalaa Finfinnee keessa taa'ee ruuzii nyaachuu, waa'ee namoota 274 Si'ool yookaan gaannab keessa jiranii, waa'ee Profeet Barakat Takkaa faarfattuu Sofiyaa Shibaaboo fi faarfata Daagii Xilaawun akkasumas waa'ee warra namni afuura jechuun barsiisanii gabaabaatti dhugaan isaa wangeelarraa maalidha jedhu waliin haa ilaallu. Isa dura garuu YouTube channel kana subscribe gochuun nutti dabalamaa. Mallattoo beelistu kun banaa godha. Viidiyoowwan barsiisoo yeroo yerootti akka isin ga'aniif jechuudha. Dr. Dabratsiyoon nama sa'aatii kana eessa waan jiru isinitti fakkaata? Lafa lolaa isinitti fakkaata? Miti. Dr. Dabratsiyoon iddoo inni jiru waaqayyoo hafuuraan gaafa natti mul'isu kondominiyeemii magaalaa Finfinnee keessaa utuu ruuzii nyaachaa jiruun arge. Namoota isa gargaaran afur waliin an argeera. Huuqqateera joonjeetii kanan argu. Isheen kun immoo beektee mallee hin sobdu. Waaqayyootu itti mul'ise moo abjuu ishee yookaan halkan isa ishee hirriba keessaa weeraree dubbatti fakkaata. Waanuma hundaaf abbaa arganiifis yeroo gubuun illee faayidaan qabu garuu tarii isheen kunis kufaatii fi gufannaa nama tokkoof sababa ta'uu malti. Isa kanaaf waan macaafni jedhu deebisaa gara dhumaattan isinitti hima. Mee waa'ee namoota 274 Si'ool keessatti mul'ataniif namoota lama keessaa isaan barre maal akka jedhan haa dhageenyu. ተብሎ እንደሆነ ያ መልአክ ነገረኝ። ምንድነው የምታሳየኝ ስለው በገሃነም ውስጥ ያሉ አገልጋዮችን ነው አለኝ። እና ደግሞ በገሃነም የሚጣሉ አገልጋዮችን ነው አለኝ። በጣም በሚገርም መንገድ ወደዛ የመንፈስ ክልል ስገባ እሳት ያለበት ነገር ውስጥ ነው የገባሁት። እና መልአኩ ሸፍኖኛል እሳቱ እንዳያቃጥለኝ ግን አየዋለሁ። እና በጣም የሚገርማችሁ ነገር 274 አገልጋዮች አሁን በዚህ ምድር ላይ ያሉ እዛ ሲኦል ገሃነም ውስጥ ስፍራ የተዘጋጀላቸው ሰዎች እንዳሉ ተመለከትኩ። እንዴ ይሄንን አውቀዋለሁ ፓስተር እንትና ነው፣ እንዴ ይሄንን አውቀዋለሁ ዘማሪ እንትና ነው እያልኩ ስጮ ነበረ። በራእይ ይጮሃሉ እነሱም። እኔ በጣም ደንግጬ ነው ራርቼላቸው። ከተማችን ውስጥ ያሉ በእድሜ ትልቅ የምንላቸው ብዙ ዘመን ሲዘምሩ ሲሰብኩ ሲተነብዩ የምናውቃቸው ሰዎችን ገሃነም አሁን እኔ ይሄ ልጅ ኮሜዲ ይሁን ፌዘኛ ሆኗል። አሁን እኔ ያመጣሁትን ፕሮፌሲ እያፌዘ 2-3 ዳጊም ካልተመለስክ ደግሞ በጣም ፈንታ አንተም ከ274 ውስጥ ነው። ቲቢ ጆሹዋ ሲኦል አይተኸዋል ወይ? አዎ ደግሜ እላችኋለሁ። ቲቢ ጆሹዋ የሚባለው ግለሰብ ገሃነም እንደሆነ ነግሮኛል። አይም ፕሮፌስ እኔ ነብይ ነኝ። እኔ ዘላባጅ ነብይ አይደለም። ነብይ በረከት ትንቢት ነግሮኝ ትንቢቱ አልተፈጸመም የሚለኝ ሰው ዓለም ላይ አይም ፕሮፌት አይም አኖይንትድ ማን ብራዘር። ቦሌ ላይ ነው ያንተ ገብ ይፈሳ ያሉኝም ሰዎች አሉ። እኔ መቀሌ ላይ በተደጋጋሚ መቀሌ ላይ የተደበደብኩ ልጅ ነኝ። እኔ የሰው ሚስት አታመንዝሩ ነው ያልኳችሁ። ባለትዳር አታፋቱ ነው ያልኳችሁ። እንዴ ቡሽሪ እኮ ተመልኳል እኮ በቃ አከተመ እኮ ተመልኳል። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተጣላን ሰው እጣለዋለሁ። ይሄን ነው እኔ ነግሬዋለሁ። መልእክት ንስሐ ካልገባ እግዚአብሔር እንደሚቀጣው ነግሬው 3 ሳምንት ውስጥ ነው ከደቡብ አፍሪካ ከባድ የሆነ ችግር ገጠመው። 3 ወር ደግሞ ነው 2 ወር አይሞላም ደግሞ እግዚአብሔር ልጁን ሲቀጣ። አንድ ነብይ አምጡልኝ፣ አብይ አህመድ አሊ ኢትዮጵያን ይገዛል ይመራል ብሎ የተናገረ አንድ ነብይ አምጡልኝ። ልብ ካላት አንድ ነብይ ነኝ የሚልም ሰው ያምጣልኝ። እኔ ግን ፕሮፌሲ አምጥቻ Gaaffii guddaan ani isin gaafadhu tokko macaafa qulqulluu keessatti iddoon itti
fuuldurri namootaa gahannab yookaan siyooliin akka dhaqan dursee raajiin dubbate jira. Waaqayyoo beekumsa isaa waliigalaan kan hunda keenyaa beekuu danda'a. Garuu shaakallii abaluu gahannab keessa jira, abalummoo dhumni isaa achuma kan jedhu macaafa keessaa kakuu moofaas kakuu haaraas keessaas yoo jiraate piliis natti himaa, ani nan dhabe waanan ta'eef. Mee gabaabsee waan Piroofeet Beekishoon jedhan isinitti hima. Namooti namni afuura jedhanii barsiisan hundi isaanii deemsi isaanii gara gahannab yookaan si'ooli. Barsiisa seexanaa waan hordofaniifi jedha. Kanaaf isaan qalbii jijjiirrachuu qabu jedha. Tajaajiltoota beekamoo 274 gahannab yookaan si'ooli keessatti isaan argeera. Isaanis qalbii jijjiirratan taanaan dhumni isaanii achumadha jedha. Jarreen 274 keessaati Soofiyaa Shabaaboo fi Daagit Laawun deemsi isaanii gara gahannab waan ta'eef qalbii jijjiirrachuu qabu jedha. TB Jooshuwaa inni yeroo darbee du'e sun achi gahannab akka jiru mul'ataan argeera jedhe. Isarratti ejjennoo hin qabuun ture, mul'ataan garuu gahannab keessatti hin arge jedha. Barsiisota, raajota, faarfattoota sobduutti dheekkamuu fi gorsuun barbaachisaadha. Wangeelis akka isaan mormuu qabnu nutti hima. Garuu namooti dubbii kana deeggaran jiru, warri mormanis jiru. Gaaffii guddaan garuu jarri mormanis ta'e deeggaran kun sababa quubsaa qaboo isa jedhudha. Yaadaa fi ilaalcha keessan koomentii irratti barreessuu hin dagatina. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 57 lakkoofsa 3 irratti isin yaa ilmaan warra duumessa ilaalanii ayyaana heedanii sanyii warra ejjituu fi halaliyaas dhiyaadhaa. Isin eenyutti geeftuu, eenyutti laagaa bantu, eenyuttis arraba baaftu. Isin ilmaan irra daddarbituu fi sanyii sobduu miti. Jedhee sagalee Waaqayyoo warra Waaqa tolfamaa yaada garaa fi miira isaanii raajii fakkeessanii maqaa Waaqayyootiin daldalanitti dubbata. Egaa sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu michoota koo warra hafuuraan hin dubbannaa jedhan hunda hin amaninaa. Waaqayyoo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaala malee raajonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru jedhee sagalee Waaqayyoo nutti hima. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu Yesus itti fufee raajota sobduu irraa of eeggadhaa, isaan hoolaa fakkaachuudhaaf rarroo hoolaa uffatanii gara keessaniin dhufuu, keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butatanidha jedha. 1 Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 14. Kanaafis yaa michoota koo waaqayyoolii tolfamaniif sagaduu irraa fagaadhaa. Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 8. Eeyyee Waaqayyoo gooftaan macaa Waaqayyoonni kan Israa'el raajonni keessanii fi warri isin gidduu jiraattanii hooda isiniif dubbatan isin hin goyyomsin. Warra abjuu isiniif abjuutaniifis hin dhaga'inaa. 1 Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 10. Isa kaaniif dinqii hojjechuutu, isa kaaniif raajii dubbachuutu, isa kaaniif hafuurota gargar baasee beekuutu, isa kaaniif afaan hin beekamneen dubbachuutu, isa kaaniif afaan hin beekamne sana hiikuutu kennameef. 2 Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 2. Guyyaan gooftaa ammuma iyyuu dhufeera kan jedhu wanta Waaqayyo nutti mul'ise himuu keessa dubbiidhaan yookiis caaffataan akka waan nu biraa ba'etti isa odeeffamuun yaadni keessan hin raafamin, hin naassifaminaas. Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 15. Yesus itti fufee raajota sobduu irraa of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessan hin dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butatanidha. 1 Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 18. Ijoollee yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormuu akka dhufu kanaan dura dhageessanitu. Ammas warri Kiristoosiin morman baay'ataniiru. Kanaafis yeruchi isa dhumaadha. Egaa obbulaa koo kiristaanonni hunduu dhugaa beekuu bira akka ga'u Waaqayyo ni fedha. Hunda caalaa kana fooshu abbaadha. Kiristaana maxxannee ta'uurraa of dandeenyee warra akka macaafi qulqulluu jedhutti qofaa jiraatu Waaqayyo nu haa godhu. Ergaawwan barsiisoo fi odeeffannoo wayitaawaa ta'an argachuudhaaf YouTube kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Eebbifamaa yeroo keenyaa fi Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.